Yoo an dhugaa ta'e immoo dhiira yoo an kijiba ta'e miidiyaa kiyya kanarraa zeeroo na haa godhu. Kanaan hubattanan kijiba ta'uu kiyyaayyuu. Yoo ani immoo miidiyaan kiyya beekamtiin kiyya akkanumatti lixu namni hundiyyuu ji'a sagal muuluu na jiraachise yoo ta'edhu ji'a sagal na jiraachise addunyaa kanatti ganna baase yoo ta'edhu taate rabbiif jecha of haa qabu. Yoo rabbiif jecha of hin qabu jedhe rabbiin hin danda'a bi'iznillaahi ta'ala arraba isaa keessatti haa kutu. Amma isinumaan wal mari'adha. Waan kana akka jiru yoo isin gayyaase waan kana akka jiru isin gayyaase ummanni sun osoo akka miidiyaa gadhiise wanna kana ummanni sun akkam jedha. Yookaan immoo yoo tana riqu taate ummanni asirraa kun wanni isaaniyyuu baasuu danda'a. Maaliif wanna kijibaadha jedhamu tokko hin jiru. Haqa dubbadhe kazzaa boohala waan isaan jedhan laata. Duunaa wayyaan si jammar isaan waa kijiba jechuudha wallaahi duunaa wayya. Obboleettii Islaamaati haalaaf amala keetutti tolee jennaan dhuftee si gaafatte obboleettii kiyya silaasiif hin taatu jaartii godhataan jirtu miti obboleettii kennu jettee eebbiftee biraa deemta malee maaliif qalamaan mazaggabuu si barbaachise? Gudiin keenya yoom dhaabbata Oroota gudiin keenya yoom dhaabbata? Gudiin keenya ammallee itti fufee jira. Waa'ee dubartii 13,000tiin laayivii irratti dhiyaatee jecha ofii kennee jira. Jecha isaa kana irratti waadanuu kaasee jira. Namni gurguddaan immoo laayivii kana irratti hirmaatee jira. Gaaffiiwwan ciccimaa fa'itu gaafatame. Viidiyoo kana amma dhuma isaatti ilaaluun dagatina. Viidiyoon kun garuu yoo isin tamache laayikii sabskiraaybii gochuu akka hin daganne. Yoo an dhugaa ta'e immoo dhiira yoo an kijiba ta'e miidiyaa kiyya kanarraa zeeroo na haa godhu. Kanaan hubattanan kijiba ta'uu kiyyaayyuu. Yoo ani immoo miidiyaan kiyya beekamtiin kiyya akkanumatti lixu dhugaadha jechuudha. Maaliif rabbi jaalatee dhaggee akka uummanni na dhaggeeffatuuf uummata na dabale jechuudha. Kana waan hin gaafatamneedha jechuudha. Namni hundiyyuu ji'a sagal muuluu na jiraachise yoo ta'edhu ji'a sagal na jiraachise addunyaa kanatti ganna baase yoo ta'edhu taate rabbiif jecha of haa qabu. Yoo rabbiif jecha of hin qabu jedhe rabbiin hin danda'a bi'iznillaahi ta'ala arraba isaa keessatti haa kutu yookaan haasa'uu haa dadhabu. Yoo ani dhugaan haqa qabaadhe haqa qabaadhe jechuudha haqa qabu waan rabbiin bi'iznillaahi ta'ala hin danda'a arraba isaa haa qabu ija isaa haa jaamsu. Kana rabbi irraa tabarbaadu inshaallah wallaahi warra akkana naan jedhe immoo leeyiliitti kaana abadan. Namni waa'ee kana haasa'u jechuu barbaadeeti immoo jechuun nu dhuguma jiru ammallee hin barre ammallee nu jararraa axxaarraachuuf miti mimi immoo yaada gurguddaan keeraa fi irratti ilaallamee waan jedhamaa jiru. Obboleettii Islaamaati haalaaf amala keetutti tolee jennaan dhuftee si gaafatte obboleettii kiyya silaasiif hin taatu jaartii godhataan jirtu miti obboleettii kennu jettee eebbiftee biraa deemta malee maaliif qalamaan mazaggabuu si barbaachisee jedhe tokko naa qabatu. Maaltu maqaa si mazaggabuun hogate mucaa kiyya hin taane obboleettii kiyya kan nama biraa tokko jechuudha sii galee maal bolsa taruun barbaachise daataa kana immoo yeroo hordofaan amantaa biraa dhaggeeffatu maal namaa jedha fakkee. Waa jabduu wayii matan miti kun bannaati indee. Yookaan laayiviidhaan waa dubbana yookaan immoo yoo tana riqu taate uummanni asirraa kun wanni isaaniyyuu baasuu danda'a. Maaliif wanna kijibaadha jedhamu tokko hin jiru. Haqa dubbadhe kazzaa boohala waan isaan jedhan laata. Duunaa wayyaan si jammar isaan waa kijiba jechuudha wallaahi duunaa wayya. Warra as keessa kun naa dhagaa. Duunaa wayya. Warri isaan kijibaadha naan jettan si jammaran nama amanee waa erguun jaalladha. Koy amma isinumaan wal mari'adha. Waan kana akka jiru yoo isin gayyaase waan kana akka jiru isin gayyaase ummanni sun osoo akka miidiyaa gadhiise wanna kana ummanni sun akkam jedha. Si jammar wanta isin naa hubannee jira. Shamarran biyya alaa jirtu sila ani osoo ta'e irraa osoo rabbiin sodaachuu baadhe irraa birrii si fuudha jedheeni irraa birrii nyaadhee sila haftaamii ture garuu jecha san irraa of qabee hin barbaadu jedhaani ture jecha jedhu ammallee namni jaartii fuudhu sabrii barbaachisaa. Si jammar qoy wanna ani haasa'e miidiyaa san irratti viidiyoo guutuu dhaggeeffadha kan deemaatiin maal haasa'e jedhaatiin namni sharriidhaaf bakka xiqqoo mureetiin deemee possate maal godhuuf akkanatti wanni wal goona obboleewwan akka. Gaaffii si gaafadhu dhiisaa salaamu alaikum Isaan dhagaa jirta miira keessaallee ba'ii tasgabbaa'ii waan miidiyaan jettu osoo hin taane akka nama tokkootti miidiyaa yaada kennachuu mirga guutuu qaba. Siqeequu kijiba siin jechuu sirrii miti siin jechuu mirga guutuu qaba. Sirba dhaqanii qolennoo isatan jetti Oromoon. Erga miidiyaa irratti yaada kee ibsatte namuu mirga yaada isaa ibsachuu guutuu akka qabu hubachuu danda'u qabda. Obboleessa kiyya freedom of expression miira namni yookaan ammoo waan tokko jechuudha waan isaaf hin taane. Fakkeenyaaf shamara 300 jechuu dandeessa. Shamara 400 jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf dhugumatti shamarrumti Oromoo jirtu kun jechuudha. Dardarri kan amma fuudhaa geerumaa geessee jette jechuudha. Osoo dhuma lakkoofsaan deemnee jennee 13,000 yeroo jedhamu is unpredictable bro. Namoota kanallee bileem gochuun qabdu.
Sigalee namni kumni 13 osoo guyyaan shamarri tokko jechuudha laali. Guyyaan shamarri tokko daily osoo hin hafin osoo dhuftee jaalala si gaafatti ta'eeti. Waggaa tokko keessa guyyaa 365 tu jira. 365 multiply by 20 years. Waggaa 20 yeroo baay'istu shamara kum 700 dhufa. Mee laali mee ati umuriin kee yoo guddate waggaa 27 28 waan akkasii. Maame sirriin jirtu. Namni tatta. Eeshi dafi fitadoo sirriin jirtuuti wanni asartu hundi sirrii mitiiti. Kiyya sirrii ta'uu dide hayyee dhiiseera gaaf dubbadhu hayyeeti. Habibi kiyya shi maaltu maalte beektu maamee nama kaleessa miira keessa galee akka malee dubbatee ture obboleessa kiyya isaa irratti. Ilaalamma warri ajandaa kanaan olii gad deemaaru warra jaartii tokko dhabeetu obboleessa keetti inaafaadha. Wanni kun inaafaadha. Wanni biraa takkan jiru. Ilaal fakkeenya obboleessi keenya maameen baarakallahu fi 400 fi meeqaa ol qaba hordoftoota 400 ol. Amma keessaan hin booksii osoo seenee nama meeqatu sabarreeseera beektama mamme kan saatuun beeku inni kan nama haasaa malee. Sigalaamti amma mucaan kun qabatamaan biyaas 7 ta'uu dandeessi 3 ta'uu dandeessi garuu namni gaafii dhiheessuuf nama akka keetiin bultii barbaadeeti. Ati nama ganaa amantii islaamaa seenee jiru nama gartee diinii sirraa mul'atuuti. Bultii waliin jaarana jedhanii yoo keessaan barreessanii maal lamtu nama takkaabbadatu maaf akkaabbadannee. Okay hayyee Hamza. Komantii dhuma jalattu kan I love you jettu callistee jechuudha yookaan fakkii onnee ergitu osoo viidiyoo koo mara jala lakkaa'ee jedhee 13 hin taatu obboleessa kiyya adiin dubbadhaa kunoo innis asirra jira indee maa fakkeessitu. Onnee dhuma osoo komantii jala keesse I love you sin jaalladha bultiifin si barbaada jechuu miti. Suuraa dhuma onnee osoo komantii jala keesse 13 hin ga'u viidiyoo maxxansu mara irratti attam kalladdaante. Way maal jara nama rabbiin argaa jira bar. Ilma nama sodaattu isin nama caala rabbii caala. Ana abbaan feetan kijiba naa jira abbaan feetan na jibba wallahi billahi inni nachi nama naggarau. Wanni maamee namni kun wal caala beeytaan wal tana namni kun. Kana fakkaata ka yaadni gurguddaan laayivii kanarratti kee innis kakatee waan kana dhugoomsee jira. Namni 13 kun nagaafatee jira jedhaa jiran seerumaan jechuudha. Namni garuu ammallee liqeeffamnee fi bakka 13 maal jechuudha jedhaa jira. Sheeknis isaaf immoo kunoo bichuusi gara isaa goranii haasaa jiru. Inaaffaadha jiraachuu ni danda'a jedhaa jiru. Nama 13 komantii jalatti galee nama rabbi qirxii kaa'ee lakkaa'eetii moo jedhamaa jira. Yoo akkasii koo bakka ana garuu rabbi qirxiinaa keessanitti amma komantii jalatti. Naan keenya miti. Nan jaallattan jechuudha. Bakka isin hin lakkaa'amne ammallee. Anis gaafan 13 guutee nan himadha. Namni waan barbaade haasa'u bakka nu jireenya keenya itti fufna maa inni. Jirtu moo namoonni tokko jirtu namoonni tokko baanii asii rakkanneetu rakkadheera bakka na gargaara yoo nuti rakkanneerra jedhanii gaafa baanii jala galtanii komentii jalatti waaqni isiniif haa kennu rabbi isiniif haa kennu harkaa fuudhaan nu kenna waaqa harkaa fuudhaan nu kenna kennaafi waaqa harkaa fuudhaatti kennaafi waaqa harkaa fuudhaatti kennaafi nama sarraqqate rabbi isiniif haa kennu kiisii keessan keessa birrii keechanii rabbi isiniif haa kennu jedhina bira darbaa hin barbaanne ta'a. Bakka bira darbaa in barbaanne taanaan bira darbaa bakka an gargaarina rabbi isiniif haa kennu rabbi karaa keessan namaaf kenna beerijoo in qabdan taanaan bira darbaa rabbi karaa keessan sin namaa kenna birri keessa kiisii kaawwattanii rabbi siif haa kennu waaqni siif haa kennu harkaa fuudhaa kenna indee harkaa fuudhaa kenna chiggirii ta'aa jira waan kun bakka akkuma biyyaatti sirreessuuti qabna chiggirii ta'aati jira chiggiriiti ta'aa jira. Tastakakalu kaba waka wana tastakakalu kabu tokole mana dubbanna kana chala tastakakalu kaba inde dhugaa keeti bakka rabbi hirkaa fuudheesii kennu qaba ati kadhannaan rabbi hirkaa fuudheesii fakkennu rabbi siif fakkennu irra akkasii bakka aadaa kana isaafinne soluma rabbi siif fakkennu aadicheessaa dhufu siini namni birrii 100 bukisaa irraa hin qabne amma namaa gaa'e nama isaa marara Saroota baadiyyaa gaafa hidhiitti chaapustikii buruushii manaatiin laqallaqattee katamaa baate bullee qoftu tiiktook irra baate waan haasoftu hin beektu. Kana mattaawaqaa gandaayyuu hin qabdu waa'ee buukee haasofti qamaaconni. Mattaawaqaa gandaayyuu hin qabdu. Likkii si akkasitti hima. Dhugaa rabbichaa nu cinqaa jiru tiiktook irratti. Chaayinoonni immoo maa inni qoyi biyya jaraa keessaan dhumanii moonni jarri habashaa keenya qofa fuudhan. Maa inni nu maalis itti balleessinii nan faranjii fuudhaa jirtu qoyisin. Nu maalis itti balleessinii nan chaayinaa deemtanii fuudhu. Chaayinaatti maaf heerumtu? Meemee qoy viidiyoo kana ilaalu. Nu koo gubanni ka qoy. Isaayyuu aadaa keenya akkamitti baranidha amma kun. Aadaa keenyaan akkamitti walii galan.
Abita fazirra qoy no amma. Namni kan kuma kuda sadi qobatti furata. Inni kan biyya laati dhufeni jala furata. Nu qobatta fazirra. Nu wali fayanno ኦሮታ ወሊ fayan. ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል። ቆይ ጉዲቱ ጅራ ኦሮታ መኪና ከነ ከሰና መላላ ነመና ላልተኒ ኮመንት ይረተና በሬሲቱ ኩኖ ነሚት ሲፈታ ዘዴታ አዝራ ማናጸሪ ገጽ ጎዳቴራ ቆይ ሂሳብ ከፈሉ ቢሳዩ ሞ ከነሚቻ ከፈለ ይፊ Eenyuun agartan abbaa agartan komantii irratti Karada gabagatianaso Gabburra dadaldano sekete Waya galatin sira ሊያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተገለጠ አቺያኪያ ቢያንዳሱ ቡራ dadaldano ወንድም ላይ በተገለጠው በመላኩ የተጋሚ ኃይል ፍረሳ ያሰር ኃይል ፍረሳ አማን በአገር ከአገር ውጪ ቢሆን ማናያ ዲያኖ ብሩዱስ ኩቱ እናንተ አገልጋዮች ወንጌላውያን ጭራሺ ሰልፊዳን ጫካ ገልተኒ አላገጡ ጀመርተኒ ሙዲ ቀበቹ ጀመርተኒ ልሳኒፍ መንፈስ ቅዱስ ይዳን ትክክል መረጅርቱ ኦፍሴቱ ሲነማ ሳት ቤሲን ጎደራም ወሰድሲን ጎደራም ሰይጣን ትቆሺ መንገዲ ቀየስ ጎዳተኒቱም ያገር ውስጥ ፊ ያገር ውጪ ሰይጣናት ወልቲ መከመ ቤሲን አወዛገባ ጅራ ጎቦዝ ለማን ከሰኑ ህዝብን yoozim jede tikikili ofsetu sinama sirrirra jirtu setani sirrirra jirtani isti maramaramaame ጥያቄ ደግሞ ጉዳዮፍ ጋፈዳ ምንድነው ጫካድማ ደምኔ እቅዲድማን ሰልፊ ከኛ ረካወነ ፑራ ደደደስ ጀነጀቱ አካሲን ጀተንቲማ ሁንዱምቱን ጀዳም ፑራ ደደደስ ማኛኛኛስ እንጀናምኑቲስ አስፈላጊ ዮተ እንታው ጀነቱ በቃ አስተካከላ ኢነስተካከልቱ እንታው ተቀባይነቲ ዜሮ አለቀ ጴንጤን ተቆርሲሲና ኢንፎጎርሲሲና አስተካከላ ወዳቂ በቃ አስተካከለሙ ዱጋ ረቢ ማይኒ በዳከ ሰደመኒ ይዩኒ ዋን በረቻ አስተካከለሙ ቀበኩን አማካሪ ዳለርቱ ሪቲናው በ ድራማ ዳውጭ ጁቪንዴም ከነጡቲተን ከራጉራ አርፈኒ ባፋኒፍ ኩኛኒ ነምባስ ዝም ይላል ምን እየጠበክ ነው? አሲኒም ባይ ጎዋን ደይን ቦሲ ማልታል አመኑ ስኑ ማብደነ ጪሳ ጅራ እስኑ መቶ አመኑ ኤጋ ጀኔቱ ማረፋ ጅራ ብያላ አኮ ቀኒ ተኮ ንፍተነ ተቆጣጣሩ ዳንዴስ ያከስቴ ማር ማይኒ ቆይኒ ሚሊተሪ ዳመስን ሚሊተሪ ወፈተነ ጅርቶ ወፈተ ሚሊተሪ አራ ረቢ ጀዳዲሳ አደራ ረቢ ዲሳ ስንታፉ በቃ ወርባደን ካሜራ ዳንድ ቦደ ጎዳ ጓንተ ጓነከሲ ኑ የኦሮሞን ክፋት ላሳያችሁ የኦሮሞን ክፋት አሁን ስንት ሰዓት መሰለ 2 ሰዓት ተኩል ነው አደረን እዚህ አካባቢ ሆነ ሰፈሮች አሉ አላለቀልኝም ዘበኛ የለ ሚያሰጋ ነገር የለ እዚህ አካባቢ ታድራለህ ነው በቃ ጂኒ ቁልቋል የለም እዚህ ተች ሚያደርጋ ካለ ና ማናቀው ሰው ነው አባወራ ወጣና አደራችሁ አው እሺ በቃ እራት ይመጣላችኋል የትም እንዳትሄዱ ና ይመጣልን ላሳየና ና ይመጣልን እኔ ምንድነው የእናንተ ሀገር ይሄ ምን ይባላል ከቡላ ወይም ከቆጮ የሚሰራ ነው ና ይኸውልህ ለአባወራ የሚቀርብ ወተት ነው አሁን የታለበ ወተት ብስሚላህ አሳት ስለ ኦሮሞ ክፋት እያወራችሁ የምትውሉ ሰዎች ኦሮሞ ማለት ይሄ ነው አይታለ አያቅህ እስክትጠግብ ያበላሃል እስክትጠግብ ያጠጣሃል ያቅፋሃል ያኖርሃል ይሄን ያክል መልካም ነው ከዚህ በላይ መልካምነት ምን አለ
እስኪ ንገሩኝ። የሆነ አካባቢ ሄጄ የሚገርማችሁ ሰላት ልሰግድ ተከልክያለሁ ብላችሁ ታምኑኛላችሁ? አካባቢዋ የተቀደሰች ነው። ምንጣፍ አውጥቼ አስፋልት ላይ ስሰግድ ነው። የሆነ አካባቢ ስሙን አልጠራም፣ እኔ ስሙን አልጠራም። ኦሮሞ ማለት ይሄን ያክል መልካም ህዝብ ነው። እቲም ጀረሰናት እቲም ሲና ኬኝ ኤኙ አከታን እቲም ጀረዋ ኢኬኛ ዋኢሶ ባቲም ዋኒ ኬኛ ጥሩ የሰኑ እቲም ዱጋ ረቢ ነማ ቢሻን ጋፈቴናን አነን ሲከኑ ኡመተ ነማ አከሲ አከቀም ነው እቲማ ዱፈኒኑ ኬሰ ገለኒ ሃይላለን ዋይ ኬኛ ኑ ካነ በቃ ኑ ወንተኑ ኬሰ ጅሩ ካን ዛለላ አከሲ ቀም ኬሰቱ ሙጀር ባዲያ ኬሰ ጅሩ ናኖ ባዲያ ኬሰ ጅሩ በቃ ወላሂ ካና በቃ ካን ዘሮጅ ተኑ ጊዜው እንደ ማልታቴ አከሙ ጻዘራት ይላል ነማ ከሚታቴ አከበ ማት ይጀራት ይላል ሀከዛ ኩሉና ሰገንታና ማፍቀበኒ ከኑ መፈካታ ሰገንታ ብራታ ሞርት ሰደቢኑቲ